kenna dubare isi tufa torti sahaja jisu bidufa gama sibinu gama na binu kagi bisae go bare binu bare deke mashi anjiru ajwa hate diriya malvale sise inke dimale malvale sise gaha ke same sajarre sise Wow, 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 mashallah. Congratulations, congratulations. Mabruk, mabruk, alf mabruk. Bageetti geessanii guyyaa cidha keessanii guyyaa gammachuu keessanii misirroon lamaan baga gammaddanii cidha Kiyaar Bashiir baga gammaddan irra deebisaan baga gammaddan isin lachuu baga guyyaa keessan guyyaa gammachuu guyyaa isa lammaffaa baga itti geessanii Diseembar 7 baga itti geettanii baga gammaddanii cidha keessan hedduu tokko Kiyaar Bashiir Dubaayin keessatti baay'ee namoota baay'een kan irratti hirmaatanii hedduu tokko namatti tola. Namni Dubaayin keessattuu hafeeyyuu cidha Kiyaar Bashiir kan irratti namni tokkoon hafe natti hin fakkaanne bakka jiru hundaa dhufee maashaallah mabruuk horaa bula baga gammaddanii wajjiniin turaa wajjiniin dulloomaa wajjiniin arrii filadhaa bakka yaaddan gaa ilmaan illee horaa dagaagaa isiniin jennee jirraa guyyaan gammachuu isiniif haa ta'u gammachuun ammallee isiniif haa dabalamu hedduu tokko namatti tolaa hedduu tokko nama gammachiisaa haalli simannaa cidha gaa'ilaa Kiyaar Bashiir hedduu tokko namatti tolaa namoonni hedduu kan dhufanii irratti hirmaatanii jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola maashaallah mabruuk isiniin jenne baga gammaddanii alf mabruuk irra deebisaa mabruuk kongiraa baga gammaddan misirroonni lamaan gammachuun keessan itti haafuu maashaallah uummanni baay'inni eega namni bakkuma hundarrattu iyyuu hafee natti hin fakkaanne jaalala Kiyaar Bashiirii qaban agarsiisaa jechuudha. Uummanni hundi isaatu maashaallah hedduu jaallatanii jechuudha Kiyaar Bashiir. Baga gammaddanii baga guyyaa cidha keessanii guyyaa gammachuu keessanii itti geettanii gammaddanii argitanii wajjiniin arrii filadhaa wajjiniin dulloomaa bakka yaaddan wajjiniin gaa gammachuun keessan itti haa zallaquu cidha keessan cidha gaarii cidha gammachuu ka wajjiniin dulloomtan kan isa dhumaa arrii wajjin filattanii wajjin jiraattan isiniif haa ta'uu jennee jirra Kiyaar Bashiir. Eegaa hordoftootaa fi daawwattoota kabajamtoota kiyyaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Jirtu faamilii kiyya baga jiraattanii ammallee naaf jiraadhaa bakkuma jirtanitti nagaaf rahmanni rabbii kadhuma hin qabne isin bira haa jiraatu. Warroonni amantaa birallee ashama harka fuunee baga jiraattanii faamilii kiyya hundumti keessan amantii kutaa ganda xiqqaa guddaa osoo hin jenne kan alaa kan biyya keessaa kan na hordoftan kan jalqabarraa hanga ammaa na faana jirtan hedduu tokko naaf galatoomaa. Warri laayikii gootan sabskiraayibii gootan warri koomentii barreessitan hedduu galatoomaa ammallee naaf jiraadhaa viidiyoon kee osoo tole ammallee shaashaa jedhaa itti bu'aaraa laayikii godhaa jedha viidiyoon kee kan qabadhee dhufee waa'ee cidha Kiyaar Bashiir guyyaa kaleessaa Seepteembar 7 cidha isaa haala bareedaa ta'een haala nama gammachiisuun kan dabarse jechuudha. Warroonni haaraa dhuftanillee
Ani haa dhufuu baga nagaan dhuftani ahlan marhaban wasahlan isiniin jedhee jira. Chaayinaala yookiin yoo isinitti tolee hanga xumuraa viidiyoo daawwachuun maamila YouTube chaayinaala kanaa ta'a isiniin jedha. Sabskraayibii godhaa, laayikii godhaa, sheerii godhaa, yaada keessan koomentii barreessaa, laayikii tuquu hin sodaatinaa, hin sassatinaa. Viidiyoo laalaa ga xumuraa isiniin jedha. Akkuma na simattanii gara chaayinaala kiyyaa dhuftaniin maatii chaayinaala kanaa ta'a isiniin jedha. Egaa gammachuun akkuma asirratti argitan kana jedha Kiyaar Bashiiriin guyyaa kaleessa haala bareedaa ta'een haala nama gammachiisuun ta'een dabarsee jira. Hedduu tokko namatti tola. Jaalalli uummanni Kiyaar Bashiirii qabu adda jechuudha. Namni kun hundi jaalala isaa qabuu fi gara cidha isaatitti baay'atee dhufee jechuudha. Baga gammaddanii deebanaa irra deebi'isaan baga gammaddan Kiyaar Bashiiriif haadha manaa kan ka'e baga gammaddanii. مبروك مبروك بارك الله عليكما وجمع بينكما مبروك ألف ألف أروسيني بقى جمدن أروسيني لمان مبروك سنين جنة بارك الله عليكما وجمع بينكما مبروك ألف ألف مبروك أروسيني لمان بقى جمدني جمدشون كيسان كان زلاك يا إسني فاتا وجيني كيسان جدا جمدشو kan isa dhumaa wajjiniin jiraattan isiniif haa ta'u. Hedduu tokko nama gammachiisaa maashaallah tabarakallah cidha bareedaa cidha namoonni hundi bakka jiranittuu hin hafnee jechuudha. Bakkuma jiranitti namni hafeeyyuu hin hafneeyyuu jechuudha. Bakka mararraa kan dhufanii cidha gaa'ilaa Kiyaar Bashiir uummanni simatanii jechuudha. Maashaallah tabarakallah waan namatti toludha jechuudha. Cidha Kiyaar Bashiir haala kanaan dabarsee jira guyyaa kaleessa. Baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Namoonni biyyoota garaagaraatirraa iyyuu hin hafne jechuudha. Kuni jaalala isaaf qaban nama kana jaallachuu agarsiisaa jechuudha. Maashaallah mucayyoon isallee baay'ee bareeddudha. Maashaallah rabbi waliif isin haa dhiisu. Waliin isin haa bulchuu, waliin dagaagaa, wajjiniin turaa, wajjiniin dulloomaa, arri wajjiniin filadhaa. Maashaallah isinirraa jennee jirra. Maashaallah tabarakallah rabbiin waliif isin haa dhiisu, wajjiniin isin haa tursiisu. Horaa deebanaa dachaa horaa bulaa isiniin jenne aruusayni lamaan maashaallah ashilalleen hin hafne wanti silaa aadaa arsii ta'e hundirraayyuu hin hafne jechuudha. Ka warra sirbaa, ka warra ashilaa, ka warra mabruuka jedhu mabruuka hundi isaatu hin hafne jechuudha. Maashaallah baga gammaddanii jaalala namni hundi jaalala isiniif qabuuf akkaan namni hundi baay'atee dhufe ani maashaallah tabarakallah isinirraa jedhee jira. Rabbiin waliin umrii isin haa dheeressu, waliif isin haa dhiisu, deebanaa horaa bulaa isiniin jennee jirra. Misirroonni lamaan baarakallah alaykuma wajama'a baynakuma mabruuk alf alf mabruuk aruusayni lamaan. Gaa'illi keessan gaa'ila horii dagaagu kan umrii dheeraa wajjiniin jiraattan isiniif haa ta'u. Gammachuu zalaaqiyaa isiniif haa ta'u. Kan wajjiniin dulloomtan, kan wajjin ilmaan hedduu hortan rabbiin isinii haa taasisu. Egaa faamilii kiyya cidha Kiyaar Bashiir kana fakkaataa hedduu tokko namatti tola. Guyyaa kaleessa haala kanaan dabarsanii namni tokko bakkatti hin hafne walaa shamaraa walaa dhiiraa. Wanta akka hin hafne walaa dargaggeettii walaa dargaggoo wanni takka hin hafne maashaallah jaalala Kiyaar Bashiirii qaban agarsiisee jira. Uummanni hedduu jaallataa jechuudha. Maashaallah baga namoonni baay'een si jaallatee Kiyaar Bashiir baga guyyaa gaa'ila keetillee gammaddee itti geettee gaa'ila jechuun guyyaan tokko guyyaa dhalatanii guyyaan lammanni immoo guyyaa gaa'ila ofii godhatanii jechuudha. Baga guyyaa gammachuu isa lammataa kana rabbiin ittiin si ga'ee si gammachiisee siin jennee jirra. Kiyaar Bashiir haadha manaa ta'e wajjinuu baga gammaddan isin lachuu. Gammachuu isin haa ta'u cidha keessan horaa dagaagaa wajjiniin hanga isa dhumaa wajjin turaa isiniin jennee jirra. Hedduu tokko namatti tola. Maashaallah. Cidha Kiyaar Bashiir kana fakkaataa haala bareedaa haala das nama jedhuuni namni akkuma argitan kanatti bakka takkatti hin hafne baay'inni uummataa. Maashaallah namni tokko hin hafne jechuudha. Kuni jaalala isiniif qaban agarsiisaa hedduu tokko namatti tola. Maashaallah rabbi waliif isin haa dhiisu cidha keessan hedduu tokko nama hawwataa cidha Kiyaar Bashiir kana fakkaataa.
Maashaallah baay'ee tokko namatti tola baay'ee tokko nama gammachiisa. Wajjiniin rabbiin haa tursiisu wajjiniin umrii dheeraa rabbi haa kennuufi Kiyaar Bashir Dubaayin keessatti haala kanaan sirna gaa'ila isaa geggeeffatee jira jechuudha. Haala namatti toluun haala nama gammachiisuun egaa faamilii kiyya gammachuun guyyaa kaleessaa Kiyaar Bashir cidha isaa Diseembar 7 dabarse kana fakkaata. Hedduu tokko nama gammachiisaa jechuudha. Horaa bulaa jennee ni jirra. Horaa bulaa dachaa rabbiin waliin isin haa tursiisuu jennee ni jirra. Egaa hordoftoota kiyya. Kana fakkaata viidiyoon ani har'a waa'ee Kiyaar Bashir qabadhee dhufe. Yoo isin tole viidiyoo kiyya laayikii gochuun hanga xumuraa na faana turaa isiniin jedha. Viidiyoo kiyya asuma irratti xumuraa waan dhaggeeffattaniif hedduu tokko naaf galatoomaa isiniin jedha naaf jiraadha. Harkaa fayyaa argadha. Bakka yaaddan muraada gayaa isiniin jedha faamilii kiyya. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii naaf turaa naaf jiraadha isiniin jedha.